السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو أخوكم من أجيال نجي أخوتي أرانتنا حالة شيخ قرآن سرت إسن كراسيسو سرت الرقوة تنديسان بكذا قرطني الترفيه كتي إسن إبت إرتقى أبدني إرهوبة تنديسان إسن إبتي أغرسيسا خبو فتن بلاستورة خيساهي سرت نهر ضفا نمني الدوني كبانا ما تكو خنقا فتن اللي نجرتني سirratti na hordofaa YouTube ko warri haariin dhuftan subscribe like godhaa warri duraan subscribe gootanii jirtan like share godhaa. Amma pilaastoora seennaa pilaastoora irraa argachuu dandeenya. Pilaastoora irratti eega gadhooynee qubaa kanarratti barreessinaa Suudeessi Quraan jennee barreessina. Suudeessi Quraan eega barreessinee kun haala kanaan nu dhufee kanaan booda bakka kun footoon suuraan suudeessi irra jirtu kana keessaa isa akka magariisni akka geengootti itti maramee haphatee itti maramee jiru kana gabbuufanna. Huno kana jechuudha sirriitti ilaalaa suuruma isaa sirriitti hubadhaa. Isa kana gisee gabbuufannee ani amma gabbuufadheetiin jira isin amma tol godhataniiti gabbuufattan. Kanaaf gabbuufannee isarra gadhooyna. Eega irra gadhooyne shabakaadhaan dalagaa inni neeta qabaachuu barbaachisa. Kanaaf eega irra gadhooyne kun haala kanaan dhufa jechuudha. Gisee dura irra gadhooyne akkanatti dhufa waan duraan keessa jiruu fi karaa bikkaan duraan laalaa jiru achi nageesse inni gisee irra gadhooytan haala kanaan isin dhufa kanarraa bikka amma arabiin katabbiin arabii gurguddoon akka geengootti maramtee jirtu kana qur'aanticha rafa ja'u kanarra dhooyna jechuudha karaa bitaatti achi. Beeksisaan waan lugaa kana beeksisni namatti heddummaata. Kanaan booda kun haala kanaan dhufaa kanarraa amma karaa harka mirgaa karaa olii kanatti jechuudha mataa kana gubbatti karaa harka mirgaatiin tuttuqaa sadii jira tuttuqaa sadeen kana jalatti immaas sarara kanatti gadoo akka geengoo roqafree kanatti keessa jiru kana sarara afurii tokko kana jira jechuudha sarara kanarratti dhooyna osoo tuttuqaa san hin tahin tuttuqaa sanii gaditti tuttuqaa san jalatti jechuudha. Kanaan booda kun barreeffama kanaatu dhufa barreeffama kanarraa barreeffama sadaffarra jiru. Isa katabbii isa dheeraa kana laal isa hedduu dheeraa kana isaan hundara dheeraa kanarra gadhooyna jechuudha sadaffarra jiru kan. Kanaan booda kun akkanatti nuuf gabbana. Kanaan booda ammas ka dhufe kana katabbiin dhufte tana Quraan the translation ka jedhu kanarra dhooyna jechuudha. Kanaan booda isa kan ammas akkanatti kun barreeffamni afran kun nu dhufe afran kanarra barreeffama sadaffarra dhooyna barreeffama tokko gotan bifneeti sadaffaa kanarra dhooyna jechuudha. Kanaan booda ammas barreeffama jalqabarra dhooyne san isa dheeraa sanirra deebinee dhooyna amma. Kanaan booda akkasitti ol deebi'a. Amma deebinee bikka sarara afrarreefu jalqabarratti irra dhooyne san achi deebinee akkan dhooyne gutakka. Kanaan booda kun akkanatti dhufe kanarra achi gisee jenne gubbaa kanarra faatiyaa suuraa faatiyaa isin mul'ata. Bikka suuraan faatiyaa jirtu kanarra dhooyna. Kanaan booda kun suuraa irra kaa'annee qara'uu barbaannu san irratti dhooyna jechuudha. Suuraa irra dhaachuu barbaanne kun akkanadha. Amma mee fakkeenyaaf suuraa faatiyaa kanarratti haa dha'u. Suuratuun naas kanarratti hin dhaha. Kanaan booda jala kanarratti kana gabbuunee jira kanarra kun maqaa tokko jira laal maqaa kanaan fuuldura qastii jira bikkuma maqaan amma mul'atu kana karaa jala kanarra karaa harka mirgaatiin jechuudha barreeffama maqaa kanarra dhooyna. Kanaan booda kun hundi jechuudha laal amma akkanatti ilaalame akkanatti kunneen hundi jechuudha sheekaa qur'aana nu qaraasisu hundarra irra gattuunee kan irraa qur'aanii nuuf galu sanirra kaa'achuu dandeenya jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf hedduu bareedaadha laal isaa afraffarra jiru kana LG Jamaal ka jedhu kanarra dhooyname inni kuni harfi hanga juusa sadii gubbaaillee gadi hedduu jira hedduu sirriitti addaan baasee bikka harfii dogongorratti jechuudha irratti qaqqabdanii bikka sanii dhaggeeffatan. Amma fakkeenyaaf mee ayata lameen kanarratti haa dhahu suuratul naas hayya suuratul faatiyaarra jira suuraa naasirra geessina faatiyaarra geessinus rakkoon qabu suurmaa ati barbaadde hundarra kaayachuu dandeessa. Amma mee jalqabuma kanarratti haa dhooynu. آيات القباء عن رتي جتشولا قل أعوذ برب الناس أما
قل أعوذ برب الناس جئنو جئبوت تئنو فكرة جتشودا آيات بوتو قل دابين فكرة أما بكينيا حرفي تكمي حرفي تكرها خاينو أعوذ مي أعوذ أعوذ قرتي أكستي أما اللي مي برب أعوذ برب ناس برب الناس أكنت نقرأتي ساجد شوفنا فعلا خنان اتفايد ما قفيت الرقا جتشو تنتيسن جتشولا أما قيساين بها خنان بود الرؤفتني شيخ الرخايتني خفيتن الرؤفتني خايتني إرى برجو تنتيسني هنو أما أيمان سعودي أيمان سعودي خجوخون اللين hedduu bareedaadha. Arfii akkasitti illee daawwannee babaasee takka takkaan isin agarsiisuu baatus walitti dhaabeessuu ta'e isiniif qara akka isiniif galutti sirriitti hordofaa itti fayyadama.